Gaaffiin tokkoffaan what is the value of value nu kennama just absolute value of x plus 2x dha. When if maal jedha if x less than 0 dha. So here absolute value jira. Sira absolute value keessatti absolute value of x is equals to x when x greater than or equal to 0 minus x when x less than 0 dha. So here we are given what x less than 0 dha. Kan nu kenname x less than 0 dha. So bakka hima kana maal fayyadamna? Isa kana fayyadamna jechuudha, minus x dha. So kanaafuu isa kanaaf minus x fayyadamna. Minus x plus 2x. So maal ta'a? Kun yommuu walitti dabale maal ta'a? X ta'a jechuudha simply. So kanaafuu our answer what? D ta'a jechuudha. Deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa if f of x nu kennama is equals to 1 over e raised to x plus 1, then which of the following is equal to f inverse of x? F inverse in barbaanna, inverse isa barbaanna. So kanaafuu jalqaba maalinni x fi y replace gochuudha, exchange gochuudha, then y solving for y dha. So kanaafuu himni kun y is equals to what? 1 over e raised to x plus 1 dha. So most of the time we use jechuun yeroo hundaayyuu kun maali bakka maali bu'a? Bakka y represent y jechuudha. So kanaafuu here y is equals to 1 over e raised to x plus 1. So amma maalinni step jalqaba maalinni exchange gochuudha y fi x. So kanaafuu bakka kana x buusna, bakka kana immoo y buusna jechuudha. So x is equals to 1 over what? E raised to y plus 1, then crisscross yoo goonu himni kun maal ta'a? X e raised to y times x times 1 x is equals to what? Here wanta godha maalinni x times e raised to y, x times e raised to y ta'a, then x times here 1 x qofa ta'a, then is equals to 1. So simply now termi wal fakkaatu collect goona, just x e raised to y is equals to x kana gama dabarfadha kallattii kanatti yoo dabarfadhe immoo 1 minus x naaf ta'a jechuudha. Then what over what? Over x over x godha, then inbada, then maal ta'a? E raised to y is equals to what? 1 minus x over what? X ta'a jechuudha. So kana gama lamaan iyyuu mallee laniidhaan baay'isa. Laniidhaan yoo baay'isa just kunini y qofa ta'a. Himni kun lan just lan times e raised to y maal ta'a? Y qofa ta'a jechuudha. Y qofa ta'a. Then kun immoo lan of kallattii hundaan waan baay'isaaruuf just 1 minus x over x. So serum definition just yommuu divide goon just ln of a over b jechuun ln a minus ln b dhaan tokko jechuudha. Sorry, ln b dhaan tokko. So kanaafuu kanama jechuun maal jechuudha? Ln of 1 minus x minus ln of what? X dha jechuudha. Deebii kana yookiin immoo isa kanaan tokko jechuudha. So kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Ln of here irra ka jiru jechuudha. Ln of 1 minus x over minus ln x ta'a jechuudha. Here this is what? This is our answer jechuudha. Well done. Gaaffii sadaffaadha. Given of f of x is kan nu kenna f of x kan nu kenna f of x is equals to what? Ln of x minus 1, then g of x nu kenna bira what? Root of 1 minus 2x dha. So maaltu nu gaafatame here fog g f enter of what?
jedha kan nu kenname. So maalini doominii makana so doominii makana beekuudhaaf jalqaba doominii himoota kanneen lama function lama kanneen beeku qabna. So kanaafu doomin isa kana maal ta'a just x minus 1 what greater than what 0 dha. X is equal greater than what 1 dha doominii makanaati. So lakkoofsa yoo waan asitti galchine equal yoo asitti waan galchine 0 ta'a. Len of 0 undefined dha. Garuu achii ol ta'uu qaba jechuudha. Kan biraa immoo g of x kan yoo barbaannu immoo root of 1 2x dha here. Kun immoo wanti rootii keessa galu kun maal inni yoo xiqqaate 0 yookaan immoo achii ol ta'uu qaba. Positive only number ta'uu qaba jechuudha. So kanaafuu 1 minus 2x greater than or equal to 0 dha. So himni kun immoo minus 2x greater than or equal to 0 hima kana gamatti dabarsa is equal to minus 1 then minus 2x greater than or equal to minus 1. So over minus 2 over minus 2. So malta himni kenna x less than hima jijjiira waan ta'eef 1 over 2 ta'a jechuudha. So hima kanaafi kana keessa yuuniin isaa fudhanneeti ilaalla. More kan irraa hojiirra applicable ta'uu ilaalla. So kanaafu what foogii hojjenna. Foogii yommuu hojjennu hima kana guutuu isaa isa kanatti replace goona jechuudha. So yoo replace goonu len of what len of just root 1 minus 2x what minus 1 dha. Isa kanaaf yommuu dalilnu immoo kun maal ta'a here root of 1 minus 2x minus 1 what greater than what greater than 0 should be greater than 0 ta'uu qaba. So kanaafu just 1 minus 2x hima kana gama yoo dabarsinu waan ta'a. Then kun immoo rootii keessa jira. Gama lamaan iyyuu both square yoo goonu is equal to maal ta'a 1 minus 2x what greater than 1 ta'a. Then 1 dhafi 1 inni balleessina jechuudha. Then himni kun maal ta'a 2x greater than 0 over minus 2 over minus 2. Then x less than what 0 ta'a jechuudha. So himni kenna just relatively kan answer itti dhiyaatu isa kana jechuudha. Isa kana. So here our answer be here. Asitti hima wal qixaate dagatame. So isa kana ta'a jechuudha.